tooftaa qabsoo nagaatiin kan injifannoo fide. Ammaan booda siyaasni Oromoo bu'aa barbaadamu Itoophiyaadhaafis Oromoodhaafis fidaa kan deemu karaa nagaatiin yoo qabsaa'e qofadha. Karaa nagaatiin yoo deeme qofadha. Kanaaf amma kan humni hidhatee kallattii adda addaatiin Oromiyaa keessatti socho'ee miidhaa ammana hin jedhamne dhaqqabsiise kun hundaa ol kan miidhe uummata Oromooti. Kan miidhe siyaasa Oromooti. Kan miidhe dinagdee Oromooti. Eenyumayyuu miti. Kan dhangaleessa dhiiga keenya. Gama hundaanuu. Kanaaf kun karaa nagaatti akka dhufu gochuun dhimma murteessaadha jechuudha. Mootummaan dirqama olaantummaa seeraa kabachiisuu qaba. Isa cimsinee itti fufna. Garuu nagaadhaan qaama dhufuu barbaadu kamiyyuu faana mootummaan nagaadhaan dubbatee xumuruudhaaf araaraan dubbii hunda hiikuudhaaf qophaa'aadha. Marii magaalaa Naqamteetti gaggeeffame kan irratti egaan garaagarummaa jiru mariidhaan furree hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu itti fufnaas jedhaniiti kan jiranitti gaafatamaan paartii badhaadhinaa Damee Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa jechuudha.